warahmatullahi wabarakatuh. Buleyantii nyaanni kiyya dhumuuf deemaa lammaffaa irratti ruuza ammoo bishaan danfetti naqee jira. Kaameraa kiyyatu na waraabuu didee achitti ammoo foon lukkuu xabbafamaa jira jechaadha. Akkuma argitan foon lukkuu kun asitti xabbasuu jira. Maaf jennaan kan xabbasuufi foon lukkuu keessi hodhite sa'aatii fi bishaan keessa hokeette hidda lafee keessatti dhiigatu afaan dhiigni kun ammoo deebi'ee asaasiyyaa jedhama isaatti jechaadha. Kanaaf akkana jechuudha yoo jechaadha. Kalarii isaa kana diimatee akka bareeduu barbaadan orange bariyaani kalarii itti dabaltanii jechaadha isa kana. Kanaaf yerga dhuma ishaarra isin mul'isa. Maaliif jennaan xumuramee jira. Jedhee foon lukkuu kana kan irratti dardaruu jechaadha. Yaani kaa'uu jechaadha. Waliin haa turuu na jajjabeessaa akkamitti akka dhiqee jedhee kan jirtan jechaadha. Waan kana hin beektan fakkaate bakduuna seemiti firee qaqadhaa maal akka qibameedha inni qabu walumaa gala warri beektan. Argaa na fakkaate kaameraan kiyya najjaara wallah arguu jirtanii maaliif silkiin wanni waan hawwi irra gadi waan siqu jiruuf kaameraan miidhama gizee baay'ee. Kanaaf akkana isiniin jedhaa akkanatti xumuramee jira. Bishaan qofa yoo fixate yoo isaa fuudhee jedhee achi booda nyaachuu qofaa. Kanaaf obboleeyyantii waan hojjedhe keekis ta'e waan adda addaa ni hojjedha waan ta'eef waa baay'ee hojjedha waan ta'eef isiniif ni hojjedha na jajjabeessaa like naa godhaa subscribe naa godhaa du'aayis naa kadhaa akka nagaan gara biyya kiyyaa galu na jajjabeessaa nagayaan rabbi nagaa waliin oolaa. Akkanatti hojjetama majbuusiin maqaan isaa immoo majbuus jedhama. Warri araba hojjetan hundi keessan ni beektanii warri biyya jirtanis hojjetachuun maluma salphaani waan baay'ee nama barbaachisu miti. Karuuzaa diyaa danfisanii nyaata irra foon lukkuun widdii dhadhanii akkuma danda'ametti nyaachuu nama barbaachisaa isiniin jedhaa obboleeyyantii yaa nagaa miraadhaa kana caalaa yoo waraabuu baay'ee fuutee yoo innaa waraabee isin erga galakkisaa sabiskiraayib godhaan isaa isin kiyya kana nyaanni kiyya kana fakkaata. Nyaanni biraas kan waraabeeru jiraatu keekii waan adda addaa kan waraabeeru gimmaasha isaa ta'uu gadi isaa sabiskiraayib naa godhaa. Maatii warri naa taatanii jirtan nama lama sadii isaa ta'uu sheer godhaa nama biraan nagaa isiniin jedhaa. Turtiin keessan khayrii irraa ta'uu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.